yoo dubbichi qinee wayii of keessaa qabaate waraa jaalle asana baan irratti yoo kallattumaan immoo balaachoo simaachoo namni jedhamu huntinaa jedhee eessadi ani nama karaarraa maqaa karaarraa warra bakka biraati gondoriin keessa taa'ee jimmaan bareedaadha gaafiin kee asirratti baay'ee bareedaadha nan fita ka nan fita siin fita ifama wajjin yoo karakkare hin bareedu ka kanaafuu asuma kaala ama ilaa asirratti wantan dubbataa tures kanuma dubbii dachaadhaan dubbadhus kanuma inni nama dubbataa ture maa inni noomaatu walti keessaa inni siniin jedhe yoo qinee qabaate haasaan na baanii nan jaalladha nan kabaja kunirraa deebiin deebi'ee jechuudha walumaa galatti saba biraa dhuguma immoo sabni biraa lafaa ka'ee qinee osoo hin taane maquma namaa kan qabne labaan amaana hin kaasin maqaa namatti kanaafuu walumaa galatti dhiisaa isa kana dhiisaati amma zeddoo qofaa dubartummaa si ilaala lammaffaa ani nan sirreessa adeemsa sirreessi nuun qabna ilaa bubee waan na baanee koy bubee na dhaga'i bubee kun na dhaga'i waa'ee zeddoo isa kan diiguudhaan naa jechuudha waan na baanee taati tokko fayyaatu naa seen walitti qabatee talaffataa raawo zeddoon dubartiidha zeddoon nama baratee ageessanii baratee barumsaan digirii qabatee tiktokii digirii siitiin banattee oofataartu miti akkuma kootii akkuma keetii banattee viidiyoo jettee viidiyoo si baarii alii bahee jennaan na bira ga'ee naan fooloo godhee dhaqee wal bareeni fooloorsii kooti obboleettii kooti dogoggoruun mala dogoggoruu dhiisuun mala yookaan yaani jedhamti bakki ilmi namaa bakka itti nama fayyadu qaba ijoollee keenya walis arrabsuu dhiisaati walii obsaati walii dhossaati walis gorsaati sinii galee zeddoonis nafisaanis bakka dubartummaatti lamman jalaa yoo dubartiidha wallahi zeddoo irraa falmaan jiru zeddoo inumaa zeddoo an waamee qaragaa ba'ee fi ammadhee sinii galee ammadhee viidiyoo jilo jedhee rakkataa ana abbaa manaa eenyuun abbaa manaa godhatta eenyuun zabanyaa godhatte naan situ zabanyaa mana kootiitti naan jetteen bar nan dagadhe seete nama gumaati anaaf walumaa galatti wal gorfachuu wayyaa warra gaxuudha waan argamu mube ko amma kana goon waay zeddoo dhiiseera dhiifaman gaafa no mube waay zeddoo dhiise fiteera baqqaan nan fite yaadan kenne malee murtee kennuu danda'u waay shanan ati miskiina koo waay ummata kutti ragaasiiba yaa yaada waa wayinsii hima jechuudha akka jimmaa keessatti wal xiqqeessuu fi waleenyuu dhabuu waleenyuu gochuun kun dhiibbaan inni fide beekamaadha kun achi keessatti namni sagaleen koo jira moo lafuma duwwaan dubbataa jira nagaama tokkee dubbadhu okay zeddoo ol galchaa dabdoo galchaa eenyu godhaatti yoo keessatti hin beeku Mubaarak hin afaan qabu nu beeksisuu keessatti nama famous miti nama iyyaa gurrayyuun beekamne dhaqee beeksisaa oola waan ta'eef namni naafaan qabne dhugaa dubbachuu fi nama beeksisuu irratti nama promotion hojjechuu irratti Mubaarak illee nama bakka guddaa qabu galatoomu asirratti maqaa nama tokko tokko immoo hin kaamnu waan nu miidhus qaba waan nu fayyadus qaba gaafa maqaa namaa kaamnu kana sirriitti hubataa deemuun keenyas barbaachisaadha maqaa namaa yoo kaaftu dhiibbaan inni qabutu ilaallataa deemta bu'aan inni qabus ilaallataa deemta jechuudha maqaa namaa gaafa kaafamu sirba nafiisaa kana utuu hin dagatin gama feesbuukaatiin illee nu poosti nu godhi gama tiiktookii si wadiin daame poosti nu godhi namoonni hordoftoota qabdan keessattuu ijoolleen sanyii mootii hordoftoota qabdanu Oftee sitti machuun barbaadena promotion hojjedhaa YouTube si beeksisaa olleeftaniitu zeddoo Mubaarak galatooma suma walumaa galateeti ulfaadhu kabajame an yeroo hedduu na dhiba beektu ayya abdii nagaashi dubbachuu barbaadde boodan dubbadha ayya dubbadhu waan jechuutti dabaan hin dhiisu bakka ayya galatoomi yaan nama Mubarakis kaase yaada bal'aa kaase waan bareedaadha garumaa inni wanti hubatamu qabu zeddooni dubartummaa illee hin beekna jibbaa biraallee irraa qabaannee miti akka dhuunfaa kootiitti nan jaalladha naman baay'ee qabatu qaamaan illee nan beeka waan ta'eef jechuudha. Kan nuti irraa barbaanne maa inni uummanni kunis manni kunis kan inni itti dallanii kootummaadha. Kootummaadha kan namni itti dallanii itti mufatee dhimma kootummaati.
dhimma kootummaa irratti immoo nuti wal qocaata nutu wal gorfataa jechuudha. Yoo har'a wal ijaaraa wal gorfataa hin deemne silamu Dr. Mubaarak waan baay'ee kaasaniiru. Namni dogoggoruu danda'a. TikTok kanatti gaafa wal ba'u hayyuu cimaa ta'eetii miti. Miidiyaa gaafa fayyadamu sirriidha yaada sirriidha. Fudhadheeraan isa kana jechuudha. Kanaaf gaafa waa xiqqoo dogoggoran immoo namni maaliif natti himaa maaliif natti bu'a jedhanii zeddoon illee dallanuu hin qabdu. Uummanni kunis immoo gaafa itti dallantan bifa ormummaatiin utuu hin taane bifa kootummaati. Yaada wal ijaarsaati. Tokkummaa haa ijaarruudha. Akkuma mana tokkummaa teenya jirru kan tokkummaan keenya haa jabaatu. Jabaa keenya haa jabeeffannu. Hanqina keenya immoo walitti maadhiinnu. Boriitu abdii nagaash yooni siitaatti lisaraa jira. Dogoggora hojjechuu danda'a. Otoo dhaqee qaama kan galiin gorfamuun qaba mana kanatti. Kanaaf zeddoon illee salphisii waan kan akkasitti ilaaliitti fudhadhu. Abdii itti dabala yaada keetii. Abdii itti dabala ulfaadhu kabajamaa koo. Xiqqoo ati silaa nama barate. Ulfaadhuun jedha. Yaada kee irratti tariyaan sababan zeddoo jibbuufoo ta'e atoo sababa maaliif waan jedhu xiinxaluu qabdi jechuudha. Yoo abdiyyee siin naarabse jettu kun jibbaa zeddoo ta'e ani immoo maaliif? Yoon immoo jibbaa zeddoo ta'e nabaaniin immoo maaliif? Namni biraa immoo maaliif? Higalee hubatamuu qaba jechuudha. Nama tokko sababa si jibbuuf hojjete namni soddomni sin jibbu baroo si jibbeessa. Higalee namni tokko soddomni yaada kee zimmeedhee jibbiinsaaf hin moomu. Namoonni kun akkamitti dubbate? Inni dhiifama gaafate immoo maaliif gaafate? Amma mucaan sumurii jettu kuni aan afaanuma naa alba'ee jette keessa baate jechuudha. Bar rukunnee miti bar. Rukunnee miti yookaan arrabsinee miti bar. Arrabsinee miti jechuudha yookaan rukunnee miti jechuudha. Adoo jechuudha waan balleesse. Nafiisaan qaalummaa nafiisaan illee nutti himte jechuudha. Ni galee. Isa kanaafi zeeddoo illee akka hubachuu danda'u qaba. Tokkummaan eenyuun yoo naan jette isha abdii nagaa eenyuun nabaaniin eenyuun abdii badiruu eenyuun Mubaarak mataa isaatti eenyuun sumuniin eenyuun sigalee nama tokko miti jechuudha nuti. Miidiyaa kanarra waliin jirra waan ta'eef sigalee zed kanaaf sitti maa jirra yoo sii galate yoo sitti dhaga'ama ta'e jechuudha. Ateenyuun hin jedhamu jechuudha. Kun uummata tuffachuudha. Warra komentii ilaaluu dandeessa. Warra jimmaan qulqulluu jechuudha sigalee. Kun hundinuu dhaqinaa sirbii siin jedhaan jiru. Sirba wayi deeminaa sirbii abdiyyee galchaa hojjeta jiraate gaa'isa muddiitarri abdiyyee toofik keesseera. Galchaa nama jiru maankee abdiyyee toofik nama jiru galchaa. Abdiyyee tokkodha. Walumaa galatti waa jedhu. Walumaa galatti wannu batamuu qabu zeeddoo sirba keenya nu dhaggeeffadhu yookaan nu beeksisii miti. Irraa nu gorobboleettii kiyya siin jedhaa jirra. Ati silaa waan nu wajjin jajjabeessuu qabdu, nu wajjin hirmaachuu qabdu, nu wajjin jabaadhaa jettee akkasii kana nu beeksisuu qabdu iyyuu muudii qabachuu qabdu sirba kanarratti. Obboleettii keenya si jaallannaa jedhaa. Nuti sirba promotion hojjetaa jirra, beeksisa hojjetaa jirra. Guutuun kan lakkifamuuf deemaa jira. Si galee nuti sara promotion hojjetaa jirra. Sirbicha raamaa hin dhaggeeffatin. Sirba raamaa hin dhaggeeffatin obboleettii kiyya qaalii. Nuun beeksisin irraa nuun dubbatin. Nuti hin jaallanna. Ati guddisa keenya, ijoollee keenya, intala keenya. Si galee waan ija uummata kanaa keessa hin bu'in. Uummanni kun hundi gaafa sitti mufatu sirrii miti. Yoo siin taane dhiisi. Si galee dirqama kottuuti itti hirmaadhu siin jedhaan jiru jechuudha. Dirqama kottuuti sirbii. Bakka keenya nuu dhiisi bakka hosiin ta'a. Abdii maal jette abdii badiruu? Ani nama na keessa jiru tokko argaa jiru. Ani nabaaniif abdii fi sumunii fi abdii lamman malee. Ijoolleen